Waraanni Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiru sadarkaa wal balleessurra ga'eera jedhame. Dursisni hammaachuun abiddi qilleensarraa darbatamuu fi akeekkachiisni hooggantoota siyaasaa guutuu baha giddu galeessaa urgufeera. Benjaamin Netanyahuun uummata Iraan kakaasuuf haleellaa taasisaa jiraannus uummanni Iraan harka isaa maratee taa'aa jira jechuun komateera. Qondaalonni Iraan haleellaa waraanaa itti fufee osoo jiru marii yookiin marii waa'ee dhukaasa dhaabuu irratti taasifamu hiikan qabu jechuun kuffisaniiru. Amma wanti barbaachisaa ta'e diinni yeroo barbaaddetti lola eegaltee yeroo barbaaddetti dhukaasa dhaabuu labsuu akka hin dandeenye mirkaneessuudha jechuunis ibsaniiru. Hoogganaan nageenyaa Iraan Alii Laarjaaniin Tiraampiif akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Ameerikaan bu'uuraalee humna ibsaa Iraan yoo haleelte naannichi baha giddu galeessaa hundi dukkanaan akka liqinfamu taasisna jechuunis hubachiiseera. Waraanni Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiru sadarkaa wal balleessurra gahuun dhagahame. Dursisni hammaachuun abiddi qilleensarraa darbatamuu fi akeekkachiisi hooggantoota siyaasaa guutuu baha giddu galeessaa urgufeera. Hoogganaan nageenyaa Iraan Alii Laarjaaniin Tiraampiif akeekkachiisa cimaa kan kennan yoo ta'u, Ameerikaan bu'uuraalee humna ibsaa Iraan yoo haleelte naannichi baha giddu galeessaa hundi dukkanaan akka liqinfamu taasisna jechuun hubachiiseera. Akeekkachiisni isaanii kun kan kenname erga pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humnoonni Ameerikaa sa'aatii tokko keessatti neetworkii humna ibsaa Iraan balleessuu danda'u jedhanii booda. Tiraamp Iraan miidhaa ga'u deebitee ijaaruuf waggoota 10 walitti fudhachuu danda'a jechuunis ibseera. Laarjaaniin akka jedhanitti Iraan deebii hatattamaa kennituun humna ibsaa guutuu naannichaa gara daaraatti jijjiirti jedheera. Alii Laarjaaniin dabaluun diinonni yoo akkas godhan naannoo guutuu walakkaa sa'aatiin guunne keessatti ni dukkanaa jechuun X irratti barreesseera. Dukkanni kunis jeequmsa uumuu fi loltoota Ameerikaa nu jalaa baqatan du'aaf saaxilamoo taasisa jechuun ibse. Waljijjiirraan doorsisaa kun gamni lachuu bu'uuraalee humna saayibarii irratti xiyyeeffachuu kan mul'isu yoo ta'u, sirni humna ibsaa fi neetworkiin anniisaa galma tarsiimoo ta'aa dhufeera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuun akeekkachiisa hooggansa haaraa Iraan irratti xiyyeeffate kennaniiru. Erga waraanni kun jalqabee ibsa jalqabaa gaazexeessitootaaf kenname jedhame Netanyahuun Israa'el hoogganaa olaanaa Moojtaam Kaabinii dabalatee hooggantoota olaanoo Iraan irratti xiyyeeffachuu akka dandeessu akeekaniiru. Hooggantoota dhaabbata shororkeessummaa kamiifuu imaammata inshuraansii jireenyaa hin kenninu jechuun Netanyahuun haleellaa dabalataa xiyyeeffannoo argate hambisuu dideera. Netanyahuun haleellaa qilleensaa gara torban lamaatti dhiyaate kanaan humnoota waraanaa Iraan keessumaa eegdota warraaqsaa fi neetworkii waraana isaanii gartokkee akka dhaabsise himeera. Netanyahuun pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliinis guyyaa guyyaan akka dubbatan ibsuun qindoominni Waashingitanii fi Teel Aviv gidduu jiru ammallee walitti dhiyeenya akka qabu dubbataniiru. Dabaluunis uummata Iraan kakaasuuf haleellaa taasisuu itti fufnee jiraannus uummanni Iraan harka isaa maratee taa'aa jira jechuun komateera. Iraan gama isheen osoo waraanni itti fufee jiru marii dhukaasa dhaabuu akka fudhanne jala sararuun ibsiteetti. Qondaalonni Iraan haleellaa waraanaa itti fufee osoo jiru marii yookiin marii waa'ee dhukaasa dhaabuu irratti taasifamu gonkumaa hin jiru jechuun kuffisaniiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii akka jedhanitti Ameerikaa fi Israa'el duula waraanaa itti fufanii osoo jiranii yaada dippiloomaasii hin fudhannu jechuun ibseera. Amma wanti barbaachisaa ta'e diinni yeroo barbaaddetti lola eegaltee yeroo barbaaddetti dhukaasa dhaabuu labsuu akka hin dandeenye mirkaneessuudha jedheera. Baagaahiin itti dabaluun humnoonni waraanaa Iraan barnoota hin dagatamne diinota isaaf geessuuf kutannoo qabaachuus ibseera. Gama biraan ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii Waashingten yaada Teheraan Eeshiyaa lixaa keessatti naannoo meeshaa niikuleeraarraa bilisa ta'ee uumuuf dhiyeessite kuffisuu ishee qeeqaniiru. Akka Argaachiin jedhutti USA yaada kana kan kuffifte waliigaltee dhabuurraa osoo hin taane bal'ina yaada teeknika isaa duuba jiru hubachuu dhabuurraa kan ka'e jechuun ibseera. Iraan dippiloomaasii fi tasgabbii naannoof kutannoo qabaachuu ishee ibsuun dhiibbaan diinagdee fi tarkaanfii waraanaa Waashingten marii dhugaa kana akka gufachiises akeekkachiiseera. Wanti yeroo dhiyootti mul'ate kun waraanni kallattiin rukuttaa bira darbuun gara balaa bu'uuraalee misooma lishoota naannoo fi akeekkachiisa hooggansaatti babal'ateera. Namoonni lachuu dubbii fi sochii waraanaa hammeessaa waan jiraniif karaaleen dippiloomaasii cufamuun waraanni kun yeroo dhiyootti baha giddu galeessaa daran barbadeessuu akka danda'u xiinxaltoonni akeekkachiisaniiru.